naannoo koo marfamee dukkanaa'u beeka akkana bari'u beeka akkana bari'u beeka akkana bari'u akkana bari'u akkana bari'u isa mirgadaalee yaada'u naannoo koo marfamee dukkanaa'u beeka akka bari'u isa mirgadaalee yaada'u naannoo koo marfamee dukkanaa'u beeka akka bari'u. Tolee, nagaa fi jaalalli waaqayyoo lafa jiraattan hundumatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo jaalatamoo kabajamoo qomoo filatamoo biyya keessa kan jirtan biyya alaa irrattis kan argamtan kallattii hundarra teessanii hirmaattota yuutuub chaanaalii obseekiyyaa jalatti kan argamtan akkasumas kallattii garagaraatiin warroonni isin gahe hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaa guutuu nagaa irraa akka qabdan abdiif amantii guddaan qaba. Baga arra geessan isinin jechuun jaaladha. Obboloota koo jaalatamoo egaa bara haaraattis darbinee jirra. Baga bara 2014tti nagaadhaan darbitan isinin jechuun jaaladha obboloota koo. Egaa barri 2014 kuni bara heebbaa, bara milkaa'inaa, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara hojjenneetti firii argannu waaqayyo gooftaan nuuf haa godhu. Bara nuti walitti naafnu osoo hin taane bara nuti waliif naafnu waaqayyo nuuf haa godhu. Bara nuti jaalalaaf tokkummaa waliif qabaannu waaqayyo gooftaan nuuf haa godhu. Akka egaa barri 2013 darbe bara rakkinaa fi chaalenjiin baay'ee keessa turtedha. Akkuma guutummaa addunyaattuu bara hamtuu fi bara gadhee turte. Waaqayyo garuu baruma hamaa sana keessatti gargaaree bara 2014 kanatti nu dabarsee jira. Egaa gargaarsa isaatiin bara 2014 kanatti ceene inni har'a nu gargaare isa boruuttis waaqayyo akka nu dabarsu shakkii hin qabu. Egaa hundumti keessan baga bara 2014 geessanii barri 2014 kun bara isin hojjettanitti milkooftanii bara wanta yaaddan bira geessan waaqayyo gooftaan isiniif haa godhu jechuun jaaladha. Egaa har'a barumsa appilikeeshinii tokko qabadhee isinii dhufe. Appilikeeshiniin kun baay'ee kan namatti toludha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf namoonni afaan amaariffaa afaan barreessuu danda'u, deebisanii immoo ingiliffaa afaan barreessuu danda'u jechuudha. Kiiboordii keenya akkamiin jijjiirachuu dandeenya isinittan agarsiisa jechuudha. Barreeffama kana hin jijjiira jechuudha. Appilikeeshiniin irra ani isinitti himu yeroo darbe akkamiin barreeffama kiiboordii keenya jijjiiranne bifa kwaalitii qabuun akkamittiin akka barreeffannu barumsa yeroo darbe keessatti isinitti himen ture. Har'a immoo kiiboordii keenya har'asi akkaataatti jijjiirrattan isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii tokko qofa isin gaafata. Fakkeenyaaf afaan ingiliffaatiin yoo barreessitan amaariffatti isinii jijjiira jechuudha. Yoommoo amaariffaan barreessan immoo ingiliffatti isinii jijjiira jechuudha. Inna yoo jijjiirrachuu barbaadan jechuudha. Kanaaf baay'ee kan namatti toludha. Appilikeeshinicha baay'ee jaaladheera. Isinis akka jaalattan abdiif amantii guddaan qaba. Baay'ee namatti tola. Fakkeenyaaf amma namoonni baay'een afaan Oromoo bichaa dandeenya. Namoonni afaan Amaariffaa beekan tokko gaafa nu barreessanii jecha isaan jedhanii wallaaluu dandeenya jechuudha. Dubbifachuu dhiisuu dandeenya. Inna gaafa immoo fakkeenyaaf namni suni nu barreessu nuti immoo fakkeenyaaf amaariffaan beeknu ta'e ingiliffaan barreessuu dandeenya yoo ta'e ingiliffaan barreessine ingiliffa keenya sana immoo gara amaariffaatti jijjiiree nama sanaaf seendi gochuu dandeenya jechuudha bifa salphaadhaan. Appilikeeshiniin kun egaa kiiboordiin kun bilbila kee bakka itti tekstii gochuu dandeessutti siif hojjeta jechuudha. Guutummaa iimoorratti isin hojjeta. Waastappii bilbila kee karaa kamiin tekstii gootu siif hojjeta jechuudha. Akkuma yeroo darbe amma appilikeeshiniin ani isinitti agarsiise suni fakkeenyaaf afaan chaayinaatiin barreessuu dandeenyan barreessaa.
baay'ee kan namatti toludha appilikeeshinichis. Kallattii kamiin jijjiirree amaariffas qaba ture innan isinitti agarsiise. Inni irraa kun immoo baay'ee namatti tola appilikeeshinichi. Fakkeenyaaf ingiliffaan nagaa yoo gaafanne nagaa nuti gaafanne afaan ingiliffaatiin amaariffatti nu jijjiira jechuudha. Inna akka sanaa kana fakkaataa walumaa galatti warroonni obse kiyyaadhaaf maatiin taane maatii koo akka taatan abdii famanchiisin irraa qabaa. Subscribe naaf godhaa yuutuubii koo akkam barumsa biraa isiniif qindeessu na godha waan ta'eef barumsa isin barsiisu kana egaa amma naa danda'ametti viidiyoon gadhiisu qulqulleessee waraabee gasiniif dhiisuun barbaada. Akka isinitti mul'atutti akka isinii galuttiin isinitti agarsiisa jechuudha. Isinis immoo amma qophii sagantaa kootti yoon wajjin turtan barumsa narra isin barsiisu kanarra waa hubattu jedhee abdii guddaan qaba. Kanaafi bilistoorii keessa gallee appilikeeshinii kana buufanna jechuudha. Isinittan agarsiisa. Appilikeeshiniin kuni kunoosa kanadha jechuudha. Kunoosa kana jechuudha. Isa kanadha. Kanaaf pilaastorii keessa gallee appilikeeshinii kana install goona jechuudha. Open goona jechuudha. Kanaaf ani garuu appilikeeshinii kana install godhadhee jira. Garuu isin immoo achi keessa galtanii install gootanii update gootu jechuudha. Isa booda immoo akkamittiin akka kiiboordii keessanitti jijjiirrattan immoo isinittan agarsiisa jechuudha. Kanaaf qophii kana qopheesse kan isin wajjin turu ani obse kiyyaadha. Amma xumura sagantaa kootti akkana wajjin turtan affeerraa kooti. Amma sirra deddeebuudhaan YouTube chaanaalii koo subscribe like share gochuu hin dagatina. Wanta beeknu ol barsiifna wanta hin beekne walirraa baranna isiniin jedha. Kanaaf baay'ee akkasiif fayyadu abdiin qaba. Barumsi nan isinii dabarsu viidiyoon ani isiniif waraabus immoo akka isinitti mul'atutti irra dhaabee isiniif qulqullinaan isinii waraabaa jira waan ta'eef amma xumura sagantaa kootti na wajjin turaan affeerraa kooti. Amma pilaastorii keessa galla. Tole pilaastorii keenya keessa gallee irratti barreessina jechuudha. Maqaa appilikeeshinii kana amaarik jennee irratti barreessina. Ani kunoo buufadhee jira jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kanadha jechuudha. Gaafa maqaa kanarratti barreessitanii isinii baasa jechuudha. Kanaaf amaarik kiiboordii ingilishtuu amaarik kan jedhu kana dha jechuudha. Kanaaf an open godhee jira. Isin immoo akka install gootanii banattanan isin affeera. Egaa keessa kiiboordii bilbila keenya akkamiin akka jijjiiru isinittan hima. Keessa appilikeeshinii kana galee isinitti agarsiisa jechuudha. Turtiin keessan ammallee anuma faana ta'u. Amma fakkeenyaaf kiiboordiin bilbila koo hunda duraan dursee akkamitti akka jiru jalqaba isinittan agarsiisa. Isa booda immoo akkamiin akkanii kiiboordii kana jijjiiru isinittan agarsiisa jechuudha. Akka sirriitti ifa isiniif ta'uufi fakkeenyaaf amma ani immoo kana keessa galee fakkeenyaaf nama tokkoof tekstiin godha jechuudha. Amma fakkeenyaaf immoo kana galee obsee kiyyaa kanaaf meesejjiin tekstii godha jechuudha. Amma fakkeenyaaf kiiboordiin bilbila kootii akkatti jira jechuudha. Fakkeenyaaf akkama jedhuuni fakkeenyaaf amma akka kanatti jira jechuudha. Amma ani kiiboordii kanan jijjiira jechuudha. Kiiboordii kana akkanii kiiboordii kanan jijjiira. Kanaaf amma appilikeeshinii sana keessa galee kiiboordii isa kanarraa kiiboordii biraatti jijjiira jechuudha. Appilikeeshinichi isa kanadha. Amma as keessa galee kiiboordii kana nan jijjiira jechuudha.
select Amharic keyboard kan jedhu kana gadi xuqnaa jechuudha. Gaafa gadi xuqnu dura kunoo isa kanarra jira jechuudha. In argitu jedhee na yaada. Bifa cuquliisaan kan jiru kanadha. Amma immoo ani keyboardii isa walii kanatti jijjiira jechuudha. Isa kanarraan kaawwadha. Amma fakkeenyaaf naatee jira jechuudha. Next ta'ee jira. Fakkeenyaaf ammas iddoo sana galee keyboardiin kun akkamiin akka jijjiirame immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Okay, amma jijjiiree jira. Ammas imoodhuma kana galee fakkeenyaaf keyboardiin kun jijjiiramuu dhiisuusaa ilaaltu jechuudha. Dura bifa biraatiin jira. Ammas kun na jijjiiree jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani nama tokkoof nan barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf akkamiin jedhaan Ingiliffaanii how are you jedhaani. Fakkeenyaaf akka kanatti barreessira jechuudha. Amma immoo Amaariffatti jijjiirrachuu waan barbaaduuf kunoo gara gadii kana bifa diimtuu kana gadi xuqna jechuudha. Bifa diimtuu kana gaafa gad xuqu Amaariffatti jijjiira jechuudha. Kunoo akka kanatti jijjiira jechuudha. Kunoo akka kanatti jijjiira jechuudha. Bifa kanaan Amaariffatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma nama kanaaf welcome jedhaani. Amma qubee kana Amaariffatti jijjiiruu akka kana jechuudha. Gara gadii ishii qubee diimtuudhaan jirtu kana qubee achi gaafa xuxxani Amaariffatti isiniif jijjiira jechuudha. Kanaaf barumsi warraa kana fakkaataa. Amma sagantaa xumura sagantaa kanatti waan wajjin turtaniif guddaa galatooma isiniin jechuun jaaladha. Obsee kiyya like, share, subscribe gochuun dagatiina. Barumsa kanarratti immoo yoo yaada qabaattanii wanta isiniin galle immoo na gaafadhaa isiniin jedha. Barumsa kana egaa baay'ee salphaadha. Haala baay'ee namatti toludha jechuudha. Akkasitti keyboardii keessan jijjiirrattu. Kanaaf viidiyoo baay'ee isinitti dheeressan jira. Turtii gaarii yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo biraa immoo keyboardii keenya jijjiirree barreeffama osoo hin barreessin sagalee keenya duwwaadhaan akkamiin akka barreessinu immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Sasi kanaaf baay'ee salphaadha. Yoo barbaaddan isa kanaan fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo karaan dura isinitti agarsiise fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo karaan yeroo biraa immoo viidiyoo biraan hojjedhee isiniif dhufa. Keyboardiin kanarratti appilikeeshinii tokko isinitti agarsiisa. Appilikeeshinichi immoo sagaleedhaan gaafa dubbannu sagalee nuti dubbannu sana immoo barreeffamatti akkaataa inni itti jijjiiru isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf inni immoo yoo afaan Amaariffaatiin dubbanne Amaariffaan nu barreessa. Yoo Ingiliffaan dubbanne immoo Ingiliffaan achirratti nu barreessa jechuudha. Kanaaf amma guyyaa biraa sagantaa biraa qophii biraa qabadhee isiniif dhufutti torban gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf jiraadha. Lafa jiraattanitti yeroo gaarii qabaadha. Obsee kiyya subscribe gochuun dagatiina. Ciao.